Hi, barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya har'a gireettiin unitary exponential in the logarithmic function isa jedhu wajjin ilaalla. Hanga xumura viidiyoo keenyaatti na wajjin tura. Hundi keessan immoo viidiyoo kana yeroo ilaaltan VPN fayyadamuun ilaala. Gara viidiyoo keenyaatti yoo deemnu inni jalqaba kan nuti ilaallu exponents and the logarithm isa jedhu keessa waa'ee exponent ilaalla. Exponent inni jennuun bifa poweritiin lakkoofsa barreessuu jechuudha. Fakkeenyaaf f of x equal to a the power of x jennee kan barreessinu taate inni kun maal jedhama exponential function jennee dubbisna jechuudha. Logarithmic function jennuun ammoo bifa kanaan yoo barraa'edha. Isa kan ammoo paartii itti keessatti ilaalla. Amma kan nuti ilaallu waa'ee exponent ilaalla jechuudha. Exponent isin jennuun lakkoofsota maal godhuudha bifa poweritiin barreessuu jechuudha. Kana jecha amma inni si'a meeqa akka barreeffame lakkoofsu yookiin ammoo si'a meeqa akka baay'ate kan ittiin mul'isnudha jechuudha. Fakkeenyaaf expression dhan 7 the power of 3 to the power of 5 jedhan kun amma inni bifa poweriti yookiin ammoo exponentiitiin barraa'anii jiran jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf to the power of 5 jecha amma inni 2 si'a 5 baay'isuu jechaadha. Poweriin tun tan gubbaratu maal mul'isi lakkoofsi kun si'a meeqa akka baay'ate mul'isi. Isa kana ni beekta waan ta'eef diteelii isinitti mun barbaachisu. Kanaaf inni kun fakkeenyaaf yeroo addaan detail isaa yeroo barreessinutti haala kanaan barreessinaa jechaadha. 2 yeroo 5 waliin baay'isuudhaan. Inni biraa inni simboolii kana fakkeenyaaf isa kana haala kamiin dubbisuu dandeenya? 2 raised to the power of 5 jechuu dandeenya yookiin ammoo 2 to the power 5 jechuu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin 2 to the 5 jennees dubbisuu dandeenya jechaadha. Isaan kun hundinuu karaa ittiin dubbisnudha. Yookiin ammoo 2 the power of 5 jennees ni dubbifna. Harki baay'een akkasii dubbifama. 2 the power of 5 jechuu dandeenya yookiin ammoo karaa sadii kanneen dubbisuu dandeenya jechaadha. Similarly, if a is any real number, then a the power of 5 yookiin ammoo a to the power of 5 jennee dubbisuu dandeenya. Stands for isa kana si'a meeqa waliin baay'isuudha? Si'a 4 baay'isuudha jechaadha. Kana jechaan a the power of 4 jechaan a times a times a times a jechaadha. Inni kun karaa biraatiin ammoo 4a yoo jennamu inni kun garagara. Maaliif 4a jechamaa inni 4a jennuun a plus a plus a plus a yoo kan ta'u taate si'a 4 yoo idaane 4a jennee dubbisna. Si'a 4 yoo baay'isne garuu a to the power of 4 jennee haala kanaan dubbisna jechaadha. Definition kana yoo ilaalle for a natural number n and a real number a, the symbol a to the power of n read as the n the power of a jennee karaa biraatiin maal jennee dubbisna? The n power of a jennee dubbisna jechuudha. Isa jalqaba kanarraa kana isa gubbaa jiru kanarraa kana jecha amma inni fakkeenyaaf to the power of 4 yoo jennaan maal jennee isa kana 4's power of 2 jennaa jechaadha. 4's power of 2 karaa biraatiin immoo 3 the power of 2 yoo jennaan immoo inni kun maal jennaan 2's power of 3 jennee haala saniin dubbisna jechaadha. A rise to n haala kanaan illee dubbisuu dandeenya jechaadha. Inni kun karaa biraatiin haala kanaan barreessine jennee jirra jechaadha. In a the power of n, a is called the base. Inni jalaa kun maal jedhama? Base jedhama jechaadha. Inni gubbaa immoo exponent yookiin ammoo poweris ni jedhama. Kanaaf haala saniin a the power of n jechamaa inni kun exponentidha. Inni jalaa immoo baseidha jechaadha. Special names are used when the exponent is 2 or 3. The expression is usually read as b squared jennee haala saniin dubbisuu dandeenya. In the expression inni kun ammoo b cubed jennee dubbisuu jechaadha. Isaa kanniin haala special ta'een haala kanaan dubbisuu dandeenya jechaadha. Isa gubbarra jiru kanaan bifa biraatiin yoo kan dubbisu taate bifa kanaan isaan lamaan kanniin haala kanaan dubbisuu dandeenya jechaadha. Thus 2 cubed inni jennuun kun maa inni 2 si'a 3 baay'isuu jechaadha. Akkuma reef jenne inni kun yeroo baay'isu meeqa ta'a? 8 ta'a jechaadha. Maaliif 2 baay'isu 2 4 2 yeroo baay'isnu 8 ta'a jechaadha. Note that in isa kana keessatti the base is minus a. Base nama kana keessatti maa inni minus a dha jechaadha. But isa kana keessatti ammoo the base is only a
hammattuu keessa yoo hin jiraatin beeziin isiin tun beezii keessatti nammatamtu jechaadha negatiiv tun. Garuu bifa kanaan hammattuu keessa yoo jiraatte kan hammattuu keessa jiru guutuun isaa beezii jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf kanneen keessatti yoo ilaalamu inni kun beeziidha. Beeziin maa inni kana keessatti negatiiv 3dha jechaadha. Isa biraa immoo yoo ilaalle kana keessatti ammoo 3dha jechaadha. Beeziin isaa meeqa jedhamtanii yoo gaafatamtan inni kun beeziin isaa 3 kana keessatti ammoo -3dha jechaadha. Isaan kunniin lamaan ammoo deebiin isaanii gargar ta'an. Maaliif fakkeenyaaf seerota wayiitu jiras bakka kanatti kan isinitti himu -3 the power of 2 isa jedhuu fi -3 the power of 2 jennee haala kanaa yoo barreessine deebiin isaanii gargara. Inni gubbaa maal ta'a poozitiiva ta'a. Inni jalaa ammoo -9 ta'a jechaadha. Maaliif inni kun hammattuu keessa yoo kan jiraatu taate wanti nuti ilaallu maa inni paawarii gubbaarraa tan ilaalla. Paawariin tun even number yoo kan taate kan jechaan 2 4 6 haala kanaan isaan kan yoo kan taate poozitiiva ta'a. Yeroo kamuu negatiivaan jiraannan poozitiiva ta'a jechaadha. Saniif 9 ta'e poozitiiva 9 ta'e jechaadha. Inni biraa ammoo isiin tun paawariin tun yookiin ammoo ekspoonantiin tun odd number yoo kan taate kan jechaan maa inni fakkeenyaaf -3 the power of 3 yoo jennu inni kun 3 5 7 9 11 isaan kunniin maa inni itti fufa lakkoofsa kun 13 jecha isaan kunniin maa inni odd number lakkoofsota kanneen yoo kan ta'u taate maal ta'a negatiiva ta'a jechaadha. Deebii nuti argannu negatiiva ta'a. Fakkeenyaaf -3 the power of 3 yoo jennamu inni kun maal ta'a -27 ta'a jechaadha. -27 ta'a. Maaliif inni kun oodii waan ta'eef negatiiva ta'a jechaadha deebiin kenna. Even yoo ta'e garuu poozitiiva ta'a jechaadha. Inni biraa immoo inni seerri lamaffaan kan nuti ilaallu kan kanaa wal qabate. Kana jechaan maa inni negatiivni tun hammattuu keessa yoo kan hin jiraanne taate paawariin tun negatiivaaf hin dhaabattu. Negatiivan tuutu jechaadha. Kanaafuu lakkoofsa kana qofatu beezii qofatu maal ta'a squared ta'a. Negatiivni akkuma jirutti maal goona barreeffannaa jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya sababa kanaatiif maal ta'a yeroo kamiyyuu hammattuu keessa yoo hin jiraatin asiin negatiivni jiraannan negatiivni asiinis maal ta'uu qaba jiraatuu qaba jechaadha. Kanaaf isaan kanneen yoo ilaaltan deebiin isaa maayinasii fi poozitiiva kan ta'eef sababa kanaaf jechaadha. Inni biraa immoo kana yoo ilaallamu ekspoonantiin tun hammattuu keessa waan jiraniif 3a jedhu kun hammattuu keessa waan jiruuf beeziidha. Beeziin 3a waan ta'eef kanaafuu paawariin 3 tun yookiin ammoo ekspoonantiin 3 tun lamaaniifuu ni dhaabatti jechaadha. Kana jechaan maa inni 3 si'a 3 baay'isna illee si'a 3 baay'isna jechaadha. Kanaafuu 3 kiubii yeroo goonu maal ta'a 27 ta'a. A kiubii yeroo goonu A kiubii ta'a jechaadha. Inni biraa immoo isa kana keessatti amma yoo ilaalle hammattuu keessa yoo hin jiraanne ekspoonantiin tun beezii qofaaf dhaabatti. Lakkoofsa biraan jiru kanaaf hin dhaabattu jechaadha. Kanaafuu 3a the power of 3 yoo jenne inni kun amma maal ta'a 3a cubed ta'a jechaadha. Maaliif inni kun amma hammattuu keessa waan hin jiraanneef beeziin kun kam qofaaf dhaabata a qofaaf dhaabata 3 tuqu jechaadha. Kanaafuu 3 akkuma jirtutti barreessite jechaadha. Akkuma negatiivaaf jennetti inni kunis kanaafis ni dhaabbata jechaadha. Kanaafuu seerota kanneen fayyadamuudhaan isaan kanneen maal goona solbii yoo kan goonu taate fakkeenyaaf inni kun poozitiiva waan ta'eef rakkisuu 8 deebiin isaa si'a 3 yeroo baay'isnu inni kun garuu maal ta'uu qaba jennee negatiivni barraa'uu qabdi jechaadha. Maaliif paawariin tun kam qofaaf dhaabatti 2 qofaaf. Kanaafuu 2 si'a 3 yeroo baay'isnu maal ta'a 8 ta'a. Negatiivni alaa waan jirtuuf garuu negatiiva biratti barreeffannaa jechaadha. Inni biraa immoo isa kanas isinitti himee jira. Maal laala ekspoonantii ilaalla. Ekspoonantiin yoo maal kan ta'u taate ekspoonantiin kun oodiyoo kan ta'u taate maal ta'a jennee negatiiva ta'a jechaadha deebiin sun. Kanaafuu negatiiv 8 jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Kana jechaan inni karaa biraatii yoo kan barreessinu taate -2 times -2 times -2 jechaadha. Maayinasii kanneen lama yeroo waliin baay'isnu 4 ta'a poozitiiva ta'a lamaan kunniin jechaadha. Sanbooda maaltu jira times -2 dha. Poozitiivaaf negatiiva yeroo waliin baay'isnu garuu maal ta'a deebiin negatiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu -8 ta'a jechaadha deebiin kenna. Karaa biraatiin isa kana negatiiv baay'isuu negatiiva maal ta'a poozitiiva ta'a jechaadha. Poozitiiva ta'a isa kana qabatuu qabdan. Inni biraa immoo negatiiv baay'isuu poozitiiva maal ta'a negatiiva ta'a jechaadha. Negatiiva ta'a. Inni biraa immoo kan nuti ilaallu inni poozitiiva baay'isuu poozitiivaati. Poozitiiv baay'isuu poozitiiva
maal ta'a positive ta'a jechaadha. Positive ta'a kuni haalaan barreessuu dandeenya maaliif positive baay'isuu negative inni barreessuu dandeenya waan ta'eef inni sun wanti isin hubatuu qabdan negative af negative yoo ta'e amma inni lamaan wal fakkaataadha. Saayinii isaa lamaan wal fakkaataadha jechaadha negative waan ta'eef. Lama wal fakkaataa taanaan maal ta'a positive ta'a jechaadha. Asittis positive af positive ta'e jechaadha. Kan garagaraa lama taanaan garuu negative af positive taanaan deebiin keenya maal ta'a negative ta'a jechaadha. Negative ta'a kanaaf bifa kanaan si'a sadii yoo baay'isnaan fakkeenyaaf si'a sadii yoo baay'isne kana jecha negative baay'isuu negative baay'isuu negative yoo ta'e maal ta'a negative ta'a jechaadha. Negative ta'a si'a sadii yoo ta'e. Kana irrattis maal qabatu qabdanii cube fakkeenyaaf inni kun OD dha akkuma argitan lakkoofsonni kunniin sadii waan ta'eef meeqa OD dha jechaadha. Sadii OD dha waan ta'eef negative ta'a sadanuu negative waan ta'aniif garuu yeroo evanii ta'etti kanachaan mallattoon hundinuu wal fakkaate negative ta'ee evanii yoo kan ta'u taate garuu maal ta'a positive ta'a jechaadha. Kanachaan karaa biraatiin isuma kana irratti fakkeenyaaf times negative soo jenne meeqam afur takka lama sadii afur garuu maa inni evanii dha jechaadha. Evanii erga ta'e deebiin keenya positive ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan isaan kanneen addaa yoo baasan haala salphaadhaan isa kana sooluu dandeettan jechaadha. Inni itti aanu ammoo inni D irra jiru kun maal jenne inni kun kophaa isaatti kun maal ta'a jenne negative 80 ta'a jennee hojjennee jirra jechaadha. Kanachaan kaminni isa kana negative 80 ta'a jenne garuu negative biraattu alaan jira amma. Negative biraattu alaan jira. Kanaaf negative times negative 8 negative 8 kaminni kana guutuu isaati. Asiin negative biraa waan jirtuuf negative biraan kaa'annaa jechaadha. Reef maal isin jedhe negative baay'isuu negative maal ta'a positive ta'a jechaadha. Kanaafuu 8 ta'a jechaadha deebiin. Kanaafuu bifa kanaan seerota sanniin qabattanii solve godhuu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo irra isa jirus ilaallee jirra akka kanaa wal fakkaatu. Kun amma sadiin kun lamaaniifuu ni dhaabata hammattuu keessa waan jiraniif isa kana si'a sadii yeroo baay'isnu maal ta'a negative deebiin kenna. Garuu deebiin ammoo maal ta'a afur si'a sadii yeroo baay'isnu 64 ta'a jechaadha. 64 garuu negative waan ta'uuf negative barreessuu qabna. As sadii waan taateef jechaadha. T the power of 3 ammoo haala kanaan barreessina jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna isa kana ta'a jechaadha. Inni biraa immoo exponentiidhaan wal qabatee seerotatu jira. Seerota kanneen qabatu qabna jechaadha. If A is any real number n and n is a positive integer, then a the power of n means isa kana maal godhuudha si'a n maal godhuudha baay'isuu jechaadha. Inni kun a the power of n isa jedhu kana ilaallee jira. Lamaanuu fakkeenyaaf inni kun real numberii ta'e kamtu n real numberii ta'e n ammoo positive integer yoo kan ta'u taate isa kana maal godhuudha si'a n baay'isuu jechaadha. Si'a n baay'isuu jechuudha. Bifa kanaan barreessina. If a is a real number and m and n are two are natural numbers. Lamaan isaanii m fi n ammoo natural number yoo kan ta'an taate kanachaan a real number ta'e lamaan kunniin m fi n natural number yoo kan ta'an taate isa kana haala kamiin barreessina. Inni kun seera tokkoffaadha. Seera jalqaba isa kana qabatu qabdina jechaadha. Isa kana si'a kamiin barreessina beeziin isaa akkuma argitan wal fakkaataadha. Beeziin isa jalaa kan a jechaadha. Kanaafuu beeziin wal fakkaataa jecha ammaa inni beezii wal fakkaataa ta'e bifa kanaa yoo kan jiraatu taate beezii tokkuma fudhannee lamaan gubbaa maal goona paaworii isaanii walitti idaanaa jechaadha. Kanachaan m plus n jennee walitti idaanaa jechaadha. Kanaafuu bifa kamiin barraa inni kun haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Isa kanaan kan barraa'e kana haala kanaan barreessuu dandeenya. Kanachaan fakkeenyaaf 2 the power of 3 times 2 the power of 4 yoo jenne inni kun maal ta'a 2 the power of 3 plus 4 ta'a jechaadha. Kanachaan 2 the power of 7 ta'a jechaadha yeroo walitti idaanu. Kanaafuu bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf isa kana yeroo barreessinutti inni biraa seeroon inni kun kan gubbaraan nuuf kaa'e kun seera tokko. Inni biraa immoo seerota kanneen yoo kan qabattan taate fakkeenyaaf isa kana jechaadha. Seera tokkoffaadha ilaallee jirra. Exampleedha yoo ilaalle garuu exampleedha yoo ilaalle isuma misinitti kana jechaadha. To the power of 7 to the power of 7 dha. Inni biraa immoo if a is real number different from 0
n kun real number ta'e different from 0 yoo kan ta'u taate maaliif akka different from 0 ta'e isinitti hima. And m and n are natural numbers. m fi n ammoo natural number yoo ta'an kanachaan maa inni n real number dha garuu 0 ta'uu qabu jechaadha. 0 ta'uu qabu. m fi n garuu natural number ta'anii n is greater than m yoo ta'e n is greater than m then isa kana haala kamiin barreessina. Inni kun a the power of n chamma inni a si n baay'isu jechaadha. n factor inni jedhu yeroo n baay'isu jechaadha. m factor inni jedhus si m baay'isu jechaadha. Kanaafuu kan gubbarra maal goona si n baay'isna kan jalaa si m baay'isna jechaadha. Kana chamma inni fakkeenyaaf to the power of 2 fi to the power of 3 yoo jenne maal jechaadha. Inni gubbaa 2 times 2 jechaadha. Inni gubbaa si 2 jechaadha. Inni jalaa immoo 2 times 2 times 2 jechaadha. Inni kun si'a 3 jechaadha. Si'a m si'a n jennu isa kana jechaadha. Isa kana immoo haala kamiin barreessina? Haala kamiin barreessina? Inni kun bifa gabaabaadha yoo barreessinu ammas beeziin wal fakkaataadha. Akkuma argitan beeziin a dha jechaadha bakka lamaanittu. Maal goona beezii haala kanaan tokko fudhatuudhaan maal goona kan gubbaarraa kan jalaa hir'isna jechaadha. Kanachaan kan gubbaarra jiru amma n dha. Kanaafuu n minus kan jalaa m waan ta'eef m jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Kanaafuu a the power of n minus m jennee barreessina. Inni kun seera lammaffaadha. a maaliif 0 ta'uu hin qabaanne? n waan inni 0 ta'uu hin qabaanneef fakkeenyaaf n kun yoo kan 0 ta'u taate 0 the power of n over 0 the power of n chamma inni 0 power isaa fakkeenyaaf lakkoofsuma kamiyyuu kan goonu taate kanachaan fakkeenyaaf 0 the power of 2 yoo goone maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni gubbaarraa 0 ta'a. Inni jalaatis 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu 0 ammoo 0 dha hiruun hin danda'amu. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu 0 dha hiruun waan hin danda'amneef kanaafuu inni kun undefined ta'a jechaadha. n 0 yoo kan ta'u taate kanaafuu n 0 ta'uu hin qabu jechaadha. Sababa kanaatiif kan inni ta'uu hin qabaanneef kanaaf seerri inni lammaffaan isa kana haala kanaan barreessina jechaadha. Fakkeenyaaf example yoo ilaalle example isa kana maal godhama 3 the power of 6 minus 3 jennee barreessina. Inni kun maal ta'a 3 the power of kan gubbarraa yeroo walirraa hir'isnu 3 ta'a. Inni kun 27 ta'a jechaadha deebiin kenna. Kanaaf deebiin maal ta'a 27. Inni sadaffaan ammoo seerri inni sadaffaan haala kana yoo barraa'e ammoo maa inni kan gubbarraa lama waliin baay'isna jechaadha. Maaliif hammattuun tun baay'isu waan jettu bakka bu'uu dandeetti waan ta'eef multiplication waan bakka buutuuf kanaafuu maal goona a the power of m haala kanaan hammattuun jiraate asiin n hin jiraannaan a the power of m times n jennee barreessina jechaadha waliin baay'isuudha. Kanaaf fakkeenyaaf example kana yoo fudhattan maal ta'a inni kun 3 the power of jennee maal goona kan gubbarraa lamaan yeroo waliin baay'isnu meeqa ta'a 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu 3 the power of 6 ta'a jechaadha. Seerri inni biraa immoo seerri inni afuraffaan inni kun maal godhaa jira haala kamiin akka dhufe prove godhaa jira. Kanachaan fakkeenyaaf prove godhuun haala waan nama dhibneefis mee tokko haa ilaallu. Kana isinitti mul'isee jira. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaallamme inni kun maal jechaadha beezii maal jedhama haala kana yeroo barraa'utti beeziin kan hammattuu keessa jiru guutuun isaa beeziidha jechaadha. Kanaafuu beeziin kun akkuma jirutti kanaafuu isa kana maal goona si'a n baay'isaa deemna jechaadha. Si'a n baay'isaa deemna jechaadha. Inni fakkeenyaaf akkuma reef ilaalle 2a yoo jennee fakkeenyaaf the power of 3 yoo goone maal jechaadha inni kun 2a times 2a times 2a jechaadha. Kanachaan 2 waliin baay'atan maal ta'a 8 ta'a jechaadha. Anis waliin baay'ata a the power of 3 ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan barreessina jechaadha. Yookiin immoo 2 the power of 3 times a the power of 3 jechaadha. Hammattuu keessa yeroo jiraatutti kanachaan 2 the power of 2a the power of 3 yoo jennu maal jechaadha inni kun 3 kun lamaaniifuu ni dhaabata. Kanachaan 2 the power of 3 a the power of 3 jechaadha. Kanaaf inni kun maal ta'a 8 ta'a. Kun ammoo akkuma jirutti barraa'e a the power of 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal goona didiriirsaa maal goona inni factory baay'isna. Kanaaf inni kun maal jechuudha lamaaniifuu waan dhaabatuuf
kan alarra jirtuun lamaaniifuu kanachaan beezii keessa jiru hundi isaatiifuu ni dhaabbataa jechaadha. Fakkeenyaaf 2ab the power of 2 yoo jennu amma tuun saganiifuu ni dhaabbattee jechaadha. Kanas keessa jiru hundi isaatiifuu. Kanachaan maal inni karaa biraatiin 2 the power of 2 a the power of 2 b the power of 2 jechaadha. Inni kun maal ta'a? Inni hojjetama waan ta'eef isa kan hojjetu dandeenya meeqa ta'a? 4. Kunniin ammoo akkuma jirutti barraa a the power of 2 b the power of 2 jechaadha. Kanaafuu hundaafuu waan dhaabbatuuf a b the power of n jechaan maa inni a the power of n b the power of n wajjin tokkuma ta'a jechaadha. Kanachaan seerri afuraffaan isa kana jechaadha. Where a and b are real number. Real number idha kana keessatti yoo hiruu ta'e kan inni maal ta'uu hin qabaanne kan inni 0 ta'uu hin qabaanne jechaadha. Real numbers in the n is natural number idha. Inni natural number idha jennee jirra. Negative yoo ta'e fakkeenyaaf natural number wanni jennuuf seera mataa isaa qaba. Negative yoo ta'e fakkeenyaaf a the power of minus n yoo jennamu inni kun 1 over a the power of n wajjii wal qixa. Isa kanas ni ilaalla. Negative tun gara gadiitti deebisee jechaadha. 1 over jenne kan jiru san guutuu isaa gara jalaatti barreessuudhaan negative irraa balleessuudhaan haala kanaan barreessina jechaadha. Inni kun seera biraati waan ta'eef kanaaf bifa kanaan maal goona bifa kanaan hojjenna jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun haala kanaan seera kanaan wal qabsiisuudhaan yoo hojjenne siriin tun lamaafis ni dhaabbattee akkasumas sadiifis ni dhaabbattee jechaadha. Kana jechaan 2 times 3 the power of 3 jechaan maal jechaadha karaa hedduun barreessuu dandeenya. Isa kana 2 the power of 3 times 3 the power of 3 jechuu dandeenya. Yookiin ammoo isa lamaan kanneen waliin baay'atu waan danda'uuf kan hammattuu keessa jiru lama waliin baay'isa meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. Sanboona maal goona the power of 3 goona. Kanneen lamaan yoo hojjennamu deebiin isaa tokko ta'a. 2 the power of 3 meeqa ta'a? 8 ta'a. 3 the power of 3 meeqa ta'a? 27 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo inni kun 6 the power of 3 ta'a jechaadha. Kanneen lamaan amma deebiin isaa maal ta'uu qaba? Wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf deebiin isaa meeqa ta'a? Deebiin lamaaniitu maal ta'a? 216 ta'a jechaadha. Kanaan 216 ta'a. Kanaafuu deebiin isaa wal qixa ta'a jechaadha. Bifa kanaan maal goona? Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo seerri inni shanaffaan yoo maal ta'edha? Yoo ekspoonantiin isaanii wal fakkaataa ta'e. Kan amma nuti ilaalle inni kun inni kun fakkeenyaaf ekspoonantii lamaaniifuu ni dhaabbata. Kan biraa immoo kan nuti ilaalle turre beeziin isaa yoo wal fakkaataa ta'e. Beeziin isaa bifa yerootiin a the power of n over a the power of m ilaalle turre. Kun ammoo beeziitu wal fakkaataadha. Kanaafuu beezii wal fakkaataa yoo ta'e beezii tokko fudhatuudhaan maal goona walirraa hir'isnaa jenne. N minus m goonee haala kanaan hojjennaa jechaadha. Inni kun ammoo yoo maaltu wal fakkaate ekspoonantiin isaa yoo wal fakkaateedha. Ekspoonantiin isaa yoo wal fakkaate haala kamiin hojjennee isa jirudha kan nuti amma ilaallu jechaadha. Kana keessattis maaltu qaba? A and B are real numbers garuu B ammoo different from 0 ta'uu qaba. Maaliif jala waan jiruuf bifa yeroo waan ta'eef inni kun jala yoo jiraate 0 yoo kan ta'u taate undefined waan ta'uuf jechaadha. And n is natural number jennee jirra. Isa kana yeroo barreessinu maal jechaadha? Inni kun hammattuu keessa waan jiruuf a over b the power of n jennee inni kun maa inni fakkeenyaaf beeziin kanaa meeqa yoo jedhamtan beeziin isaa a over b ta'a jechaadha. Kan hammattuu keessa jiru guutuun beeziidha waan ta'eef a over b beezii isa kanaa ta'a jechaadha. Kanaaf yoo haala kanaan barraa'u hammattuu keessa jiraannaan paawuriin asiituun yookiin ammoo ekspoonantiin tun hundaafuu dhaabbatti jenna. Hundaafuu waan dhaabbattuuf kanaaf a the power of n over b the power of n jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Lamaaniifuu waan dhaabbattuuf kanaaf bifa kanaan akka lamaaniifuu dhaabbattu agarsiisuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu haala kanaan yoo barreessinu inni kun seera shanaffaadha jechaadha. Biin garuu maal ta'uu qaba? Different from 0 ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu isa kana yoo hojjenne 2 the power of 4 in 2 si'a 4 kanaafuu 2 the power of 4 3 the power of 4 is 3 the power of 4 jennee haala kanaan maal goona deebii isaa kenna jechaadha. Kanaafuu haala kanaan inni kun seera meeqaffaadha? Seera shanaffaadha jechaadha. Kanneen keessaa kanneen hundisaatu seeruma example irratti ilaaleen hojjettanii kanaaf waan nama dhibuu hin qabu waan ta'eef seera adda yoo jiraate
wanta addaas keessa jiraatu isiniif hojjedha. Fakkeenyaaf kan amma jenne beeziin isaa wal fakkaataa waan ta'eef tokko keessaa fudhanna jenne paaworii maal goona baay'isuu waan ta'eef asitti walitti hidhaanaa jechaadha. Kanaafuu 3 plus 2 ta'a jechaadha. Kana jechaan is the power of 5 ta'a jechaadha. Inni kunis beeziin isaa wal fakkaataadha. Kanaafuu beezii wal fakkaataa yoo ta'e bifa hiruutii yoo ta'e ka gubbaa irraa maal goona kan jalaa hir'isnaa jechaadha. Kanaafuu 5 minus 2 jennee haala kanaan hojjannaa jechaadha. Isa kana ammoo maal jennee waliin baay'isna. Is the power of 2 times 3 kana jechaan is the power of 6 ta'a jechaadha. Inni biraa kanas ilaallee jirra. Kana maal jennee kan keessa lamaanuu beeziidha jennee jirra. Kanaafuu 2 the power of 4 is the power of 4 ta'a jechaadha. Isa kan hojjettanii kanaaf deebii isaa haala kanaan maal goona salphisnee kaa'uu dandeenya jechaadha. Kana yoo ilaalle immoo kana maal jennee paaworii isaatti wal fakkaataadha. Kana jechaan A over B the power of n isa jennee sanii jechaadha. Inni kun beeziin isaa akkuma argitan garagaraa jechaadha. A fi 2 inni kun ammoo gubbaan isaa paaworiin isaa n isa jennee kana jechaadha. Kanaafuu maal jennee isa kanaan a the power of 2 over 2 the power of 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun a the power of 2 over 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan salphisnee kennaa jechaadha. Inni itti aanu ammoo 0 in the negative exponentidha. Negative exponentii aga wayisinitti mee ture. Zeeroonis seera mataa isaa qaba jechaadha. Paaworiin isaa 0 kan ta'u taate kanaaf haala saniin maal goonaan fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalle is the power of n to include the exponent equal to 0. Kana jechaan n fakkeenyaaf 0 yoo ta'e kana jechaan is the power of 0 yoo ta'e jechaadha. Karaa biraatiin we want to make a sense of the exponent is the power of 0 in such a way that rule 1 2 3 hold it. Kana jechaan seerota asiin walitti ilaalisan jechaadha. What happens to law 2 yeroo m equal to n ta'e seera lammaffaa kana maaltu happen ta'eera. Kana jechaan maayini seera lammaffaa maal jedha kana asii walitti ilaalla jechaadha. A the power of n over a the power of m jennee ilaalle. Kana jechaan maal jennee a the power of n minus m jennee jechaadha. Kana irratti ammoo maal jedha m equal to n yoo ta'e kana jechaan m'n kun n dha wal qixa yoo ta'e jechaadha. Kana jechaan karaa biraatiin isa kana jechaadha. Isa kana bakka m maal bakka m n yoo barreeffanne jechaadha. Wal qixa waan ta'eef paaworiin gubbaatii fi kan jalaatis inni kun karaa biraatiin maal ta'uu isaanii beekna. Lakkoofsa wal fakkaataa walii hirree tokko ta'uu isaanii beekna jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf a the power of n jechaan fakkeenyaaf 4 ta'a yoo jennee ilaalle kan jalaatis maal ta'a 4 ta'a jechaadha. Inni kun 4 deebiin isaa tokko ta'a jechaadha. Deebiin isaa tokko ta'a. Fakkeenyaaf 2 the power of 3 over 2 the power of 3 yoo jenne kan jalaatis kan gubbaatis wal fakkaataa waan ta'eef deebiin isaa tokko ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana ni beekna nuti jalqaba. Garuu amma seera kana yoo ilaalle ammoo a the power of n over a the power of n inni jedhu kun tokko ta'uu isaa ni beekna jechaadha. Maaliif lakkoofsi gubbaatis ka jalaatis wal qixa waan ta'aniif yeroo walii hiru tokko ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa seera saniitiin bifa seera kanaatiin yoo barreessine n minus m isa jedhu kana yoo barreessine paaworiin gubbaatiif kan jalaatis n waan ta'aniif a the power of n minus n goona jechaadha. N jalqabaa isii tanaa tun ammoo isii tanaa jechaadha. Kanaaf inni kun maal ta'a a the power of 0 ta'a jechaadha. A the power of 0 ta'a. A the power of 0 kun ammoo kamii wal qixa tokko wal qixa ta'a jechaadha. Kanaaf maaliif tokko ta'e inni kun tokko ta'uu isaa waan beeknuuf inni kun ammoo a the power of 0 wajjin wal qixa ta'e kanaafuu tokko kamii wal qixa ta'a a the power of 0 wajjin yookiin ammoo lakkoofsa kamiyyuu haa ta'u 0 dhaan alatti maal ta'a real numberiin kamiyyuu paaworiin isaa 0 yoo kan ta'u taate maal ta'a inni kun 1 ta'a jechaadha. It doesn't make sense to talk about a number being multiplied by itself 0 times jedha. However, if you want law 2 to continue to be valid karee fi kana jechaadha lammaffaan inni kun then we must define the expressions a the power of 0 to mean the number 1 jechaadha. A the power of 0 maal ta'uu isaa ibsuu qabna. Tokkoon wal qixa ta'uu isaa ibsuu qabna jechaadha. If a is different from 0 then we define a the power of 0 to be equal to 1. A the power of 0 kamii wal qixa jechaadha. Tokko wal qixa different from 0 dha. Inni kun kana jechaan maayini fakkeenyaaf
n kun 0 irraa adda ta'uu qaba jechaadha. Kana jechaan 0 the power of 0 ta'uu qabu jechaadha. We do not attempt to give any meaning to the expression 0 the power of 0. It remains undefined. Inni kun seera mataa isaa qaba waan ta'eef inni kun seerota jiran keessaa tokko jechaadha. 0 the power of 0 undefined dha. Undefined dha malee tokko jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu n maal ta'uu qaba? Different from 0 ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf inni kun fakkeenyaaf 0 the power of 0 meeqa jedha yoo jedhamtan undefined dha jechaadha. Deebiin isaa undefined jettanii deebisanii 2 the power of 0 jenne garuu 1 ta'a jechaadha. Negative 3 the power of 0 1. 0dhaan ala warri jiran inni kun 0dhaan ala taanaaniin hundi isaaniitu paawuriin isaa yookaan 0 ta'uu taate maal ta'a? 1 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle immoo isa kana yoo ilaalle maal ta'a deebiin isaa a the power of m times a the power of 0 jechaa inni a the power of 0 maal jennee jedhu 1 dhaan wal qixa jechaadha. Kanaafuu inni kun a the power of m times 1 wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Lakkoofsa kamiyyuu tokko yoo baay'isne garuu lakkoofsuma san ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? a the power of m ta'a jechaadha. Inni biraa immoo isa kana yoo ilaalle garuu isa kana yoo ilaalle a the power of n divided by a the power of 0 jedha. Kana jechaan inni a the power of n tokkoof yeroo jechaadha. A the power of 0 maal waan jenna jiruuf tokko waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu inni kun lakkoofsa kamiyyuu tokkoof yoo hirree matame isaa ta'a waan ta'eef kanaafuu a the power of n jennee bifa kanaan barreessina jechaadha. Inni biraa immoo paawuriin neegatiiv yoo kan ta'u taate ekspoonantiin jechaadha. Neegatiiv yoo ta'e immoo akkuma goonsinitti mul'isee ture. Fakkeenyaaf isa kana immoo seeruma lammaffaa saniin maal goona isa kanas proof goona jechaadha. Kana jechaan a the power of n over a the power of m dhaan jechaadha. Kan reef ilaalle lamaan isaanii wal qixa ta'e n equal to m yoo ta'edhaan ilaalle amma garuu n is less than m yoo kan ta'u taate. Kan gubbaa kun xiqqaa yoo ta'e jechaadha. Maal goonaan fakkeenyaaf inni kun bifuma saniin barreessine a the power of n minus m dhaan barreessina jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun tokko yoo wal tareen fakkeenyaaf a the power of 2 over a the power of 3 yoo ta'e maal goona a fudhannee lama hir'isu 3 goona jechaadha. Kan gubbaa hir'isu kan jalaa goona inni kun maal ta'e a the power of minus 1 ta'e jechaadha. A the power of minus 1. Inni kun ammoo akkuma isin jedhe negatiiv yoo qabaate 1 barreessine jalqaba san booda haala kanaan barreessuudhaan hiruu jechaadha. Inni kuni maal goona kan akkuma jirutti jalatti barreessuudhaan garuu negatiiv tana balleessuu qabna jechaadha. A the power of 1 kana jechaan 1 over maal ta'a? 1 over a the power of 1 jechaan a ta'a jechaadha. Kanaafuu 1 over a ta'a jechaadha. Karaa biraatiin ammoo fakkeenyaaf a the power of minus yoo jenne maal goona 1 over jenne barreessina san booda kana guutuu isaa akkuma jirutti maal goona overii kanaa gaditti yookiin ammoo hiruu kanaa gaditti barreessina jechaadha. Yeroo barreessinu garuu negatiiv gatuu qabna. A the power of 2 jenne haala kanaan barreessina jechaadha. Inni kun haala saniin barraa jechaadha. Kanaafuu negatiiv yoo qabaate maal goona gara jalaatti barreessina jechaadha. Fakkeenyaaf a the power of minus 3 yoo goone maal ta'a 1 over a the power of maal ta'a 3 ta'a jechaadha. Poozitiivii godhuudhaan bifa kanaan barreessina jechaadha. Inni biraa fakkeenyaaf kan yoo walirraa hir'isne maal ta'a a the power of 8 minus 20 ta'a. Inni kun ammoo 8 hir'isuu 20 ammoo maal ta'a negatiiv 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu negatiiv irraa balleessuudhaan maal goona gara jalaatti barreessina jechaadha. Inni kun seera 0 ta'e jechaadha. Negatiivaati. Kan 0 ilaallee jirra kan negatiivaas ilaallee jirra jechaadha. Kanaafuu isa kana bifa kana yoo ilaalle bifa definitioniitiin if n is a positive integer n positive integer yoo kan ta'u taate and a is different from 0 jennee jirra bifa hiruutii yoo kan ta'u taate then karaa biraatiin inni kun maal jennee asitti lamaan isaatiifuu n different from 0 ta'uu qaba. Maaliif fakkeenyaaf isa kana keessatti 0 fakkeenyaaf 0 ta'e 0 the power of 0 ta'e inni kun undefined jennee jirra jechaadha. Inni biraa ammoo seera lammaffaa yoo ilaalle inni kun paawuriin isaa 0 yoo ta'e maal ta'a jennee 1 ta'a jennee garuu inni kun undefined dha jechaadha. Akkuma argitan 0 the power of 0 undefined waan ta'uuf seera jalqabaatiif n different from 0 ta'uu qaba jechaadha. Seera lammaffaatiif ammoo a the power of inni kun negatiiv yoo kan ta'u taate kan gubbaa negatiiv taanaan
maal ta'uu qaba? N kun different from 0 ta'uu qaba. Maaliif isa kana haala kamiin barreessina? 1 over a the power of n dhaan barreessinaa jenne. 1 over n ammoo 0 waan ta'eef 0 the power of n yoo jenne maal ta'a? 1 over 0 ta'a jechaadha. Lakkoofsa ammoo 0 dha hiruu hin danda'amu. Undefined ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis undefined ta'a jechaadha. Kanaafuu seerri lamaanuu n different from 0 ta'uu qaba jechaadha. Inni kun seera poweriin yookiin ammoo exponentiin 0 ta'eeti. Inni kun ammoo exponentiin inni yoo negative ta'edha jechaadha. Amma fakkeenyaaf isa kana hundi isaatu ilaallee jirra waan ta'eef inni kun maal ta'a? Tokko ta'a. Inni kunis tokko ta'a. Inni biraa amma fakkeenyaaf kan ammoo karaa biraatii yoo barreessinu minus 10 the power of 0 jennaan inni kun maal ta'a? Minus 1 ta'a jechaadha. Minus 1 ta'a. Maaliif poweriin tun negative kanaaf hin dhaabattu kana qofaaf dhaabatti jennee jira waan ta'eef 10 sana qofaaf dhaabatti waan ta'eef kanaafuu negative akkuma jirutti barraa haala saniin zeerota jalqabaa saniin dagatuu hin qabdan jechaadha. 0 ta'eef qofa hundi tokko jechuun dandeettan jechaadha. Hammattuu keessa yoo jiraate negatiivni alaa yoo kan jiraatu taate negatiiv waan jennee barreessina waan ta'eef kanaafuu bifa saniin zeerota gubbaatiin wal qabsiiftan ilaaluu qabdan jechaadha. Inni kun 0 ta'a, 1 ta'a. Kunis 1 ta'a jechaadha. Hundi isaatu 1 ta'a jechaadha. Evaluate the following dha. Isa kan evaluate godha. Inni kun maal jenne gara jalaatti deebisnaa jenne yeroo barreessinu 1 over 3 the power of 2 goonee barreessina. 1 over 3 the power of 2 ammoo 9 waan ta'eef 1 over 9 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo yeroo barreessinu isa kana ammoo haala kamiin barreessina? Isa kana maal goona? Akkuma reefsiniin jedhatti isa kanas 1 over jennee maal goona? 3 over 2 over 3 the power of 3 ta'a jechaadha. Kana jecha ammaa inni 1 over inni kun 2 the power of 3 ta'a. 2 the power of 3 over 3 the power of 3 ta'a jechaadha. Isa kana ammoo asiin dura seera kana kan ni beeytanii a the whole b over c yoo jedhe inni kun akkam ta'a? a times kana maal goona? Kan jala ture gubbarra finnaa, kan gubbarra ture ammoo jala finnaa jechaadha. Kana jechaan c over b dhaan baay'isnaa jechaadha foggisoo isaatiin. Kanaafuu inni kun ac over b ta'a jechaadha. Kanas bifa sanii yoo barreessinu maal ta'a? Inni kun 1 times 1 into amma akka a tanaatti fudhannaa jechaadha. Kan jalaa kana maal goona? Gubbarra aansina 3 the power of 3 over 2 the power of 3 goone haala kanaan maal goona? 3 the power of 3 over 2 the power of 3 dha jechaadha. Isa kana ammoo seera akkana ilaallee jirra. Isaan kunni wal fakkaataa yoo ta'an maal goona? 3 over 2 jechuudhaan bakka tokkotti haala kanaan hammattuu keessatti barreeffachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu bifa saniin inni kun yeroo barraa'u maal ta'a? Haala kanaan barreessuu dandeenya yookiin ammoo inni kun kamii wal qixa? 27 yeroo 8tiin wal qixa ta'a jechaadha. Karaa biraatiin ammoo bifa salphaadhaan kana hunda deemuun isin barbaachisu. Fakkeenyaaf maal gootanii isuma kana 2 over 3 hammattuu keessa jiraatu qaba minus 3 yoo ta'e maal gootanii kan asuma keessatti wal jala jijjiirtan. Kan as keessaa kana wal jala jijjiirsan jechaadha. Maal gootanii kan gubbarra ture meeqa? 3, kan jala ture 3, kan gubbarra ture 2. Kanaafuu wal jala jijjiirtan jechaadha. San booda paaworii isaanii maal gootanii? Poozitiiva gootan. Kan qara negatiiva ture poozitiiva gootanii jechaadha. Kanaafuu bifa salphaadhaan haala kanaan asumatti maal gootanii hojjetu dandeettan jechaadha. Amma kana yeroo barreessinu maal goona? Kan jala ture gubbarra kana jechaan 2 hiruu 1 goona. Paaworii isaa immoo maal goona? 2 goona jechaadha. Poozitiiva goona. San booda inni kun 2 over 1 immaa inni 2 paaworiin isaa 2. Kanaafuu inni kun 4 ta'a yookiin ammoo haala kanaan barreessina dhiisuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu 2 the power of 2 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal gootanii? Bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Inni kun isa kan ilaallee jira maal ta'a? Tokko ta'a. Kunis tokko ta'a. Kunis tokko ta'a. Kun ammoo maal ta'a? 1 over 2 the power of 3 ta'a. Yookiin ammoo 1 over 8 ta'a jechaadha. Karaa biraatiin inni kun ammoo 1 over 10 the power of 2 ta'a yookiin ammoo 1 over 100 ta'a jechaadha. Isa kan ammoo maal goona? Wal jala jijjiirra. 4 over 3 the power of 3 goona jechaadha. Kanas akkasumatti wal jala jijjiiruudhaan maal goona? 2 over 1 the power of 5 goona jechaadha yookiin ammoo 2 the power of 5 goona jechaadha. Kanaafuu seerota qabaannaan seerota seeraan qabannaan hojjetuun isin dhibu waan ta'eef seerota hundi isaa beekuu qabdan. Hundi isaa kan jalqaba irraa kaatanii hanga kan amma ilaalletti jechaadha. Inni biraa laws for integer exponent.
For real number a and the b and the integer m and the n, the following Lewis exponent is holded up. Lewis of exponent hold true dha. Isa kana maal jenne jira, isa kana ilaalle jira. Beezii isaa wal fakkaataa ta'e exponentiin gargar yoo ta'e maal goona walitti idaana jennee inni kun law of multiplication of powers of the same base jedha. Same base dha inni kun akkuma argitan. Isa kan ilaalle turre kanas ilaalle turre. Inni kun beezii isaa ammas yoo kan tokko ta'e same base dha. Division law of division of power jedhama jechuudha. Inni kun ilaalle jira waan ta'eef hundi isaatu bakka tokkotti ilaaluudhaaf inni kun seerota hundi isaatu jechaadha. Inni kun ammoo yoo maal ta'edha laws of power of a power jedha. Kana jammaa inni laws of power jammaa inni power lama waan ta'eef power of power waan jennu jechaadha. Kanaafuu isa kana maal goone waliin baay'isna jennee kanaafuu maqaa isa kanas qabatu qabdan. Inni biraa ammoo inni kun ammoo maal inni afraffar inni jiru kun law of power of product jedhama jechaadha. Law of power of product kana jammaa inni product waan ta'eef kan keessa kunniin waliin baay'isaa waan jirruuf maa inni haala kanaan barreessina jechaadha. Isa kanas ilaallee jira. Inni shanaffaan ammoo yoo maal ta'edha poweriin isaanii power of coefficient law of power of coefficient jedhama. Inni kun yoo maal ta'edha poweriin isaanii wal fakkaataa yoo ta'edha jechaadha. Wal fakkaataa ta'e beeziin gargar yoo ta'e beeziinis wal fakkaataa yoo ta'e meeqa ta'a tokko ta'a jechaadha. Deebiin keenya kana jechaan fakkeenyaaf a the power of n over a the power of n yoo ta'e akkuma argitan poweriinis wal fakkaataadha beeziinis wal fakkaataa yoo ta'e maal ta'a waanii ta'a jechaadha. Except kamiin alatti n different from 0 ta'uu qaba jechaadha kana keessatti seera kana hojjetuudhaaf. Simplify each of the following jedha. Isa kana simplify godhedha. Kanaaf seerota hojjannee kanatti amma ilaale kanatti fayyadamuudhaan maal goona hojjannaa jechaadha. Inni kun akkuma argitan beezii wal fakkaataadha. Kanaafuu beezii wal fakkaataa erga ta'e walitti idaanaa jechaadha. A the power of 2 plus 5 goona a the power of 7 ta'a jechaadha. Inni biirra jiru ammoo akkamii isa kana jalqaba irratti maal goona kan akkuma jiru ta'a barreessinu 3a the power of 4 times isa kana yeroo hojjennu garuu 1 over 3a the power of 2 ta'a jechaadha. The power of 2 ta'a jechaadha. Inni kun karaa biraatiin maal jechaadha 3a the power of 4 over yeroo ittiin baay'isnu jechaadha. Inni kun tokkoon baay'ata waan ta'eef isuma kana ta'a jechaadha. Inni jalaa ammoo 3a the power of 2 ta'a jechaadha. Isa kana ammoo seera kamiin akka hojjennu ilaallee jira. Beeziin isaa wal fakkaataa ta'e yoo kan ta'u taate maal goone jenne paawerii isaa walirraa hir'isna jechaadha. Kanaafuu 3a the power of 4 minus 2 ta'a. Inni kun hammattuu keessa galuu qaba lama waan ta'eef jechaadha. Kanaaf 3a the power of 2 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun bifa kanaan kaa'uu dandeenya garuu ammas ni salphata waan ta'eef 3 square yeroo goonu 9 ta'a. A square yeroo goonu a square ta'a jechaadha. Kanaafuu seerota hunda apply godhuudhaan bifa kana yeroo hojjennu 9 a square ta'a jechaadha deebiin kenna. Isa kana yeroo hojjennu maal jenne paaweriin garagara waan ta'eef garuu beeziin 5 wal fakkaataadha waan ta'eef 5 the power of 4 minus 6 jenna jechaadha. 5 the power of minus 2 ta'a jechaadha. Sambuun inni kun yeroo salphisu maal ta'a 1 over 5 the power of 2 ta'a jechaadha yookiin ammoo 1 over 25. 5 the power of 2 25 waan ta'eef kanaafuu 1 over 25 ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo inni d irra jiru ammoo yeroo hojjennu maal ta'a inni kun power of power isa jennitan jechaadha. Inni kun a the power of lamaan isaa waliin baay'isa kana jechaan 3 times minus 2 ta'a jechaadha. Minus 3 2 times minus 3 samboota a the power of maal ta'a minus 6 ta'a jechaadha. Minus 2 times minus 3 minus 6 waan ta'eef kanaafuu inni kun ammas ni salphata. Seera tokko jira jechaadha kan kana wal qabatu 1 over a the power of 6 goone kennaa jechaadha. Kanaafuu simplify godhi waan jedheef inni kun simplify waan ta'uuf haala kanaan xumuruu qabna jechaadha. Akkuma argitan isa kana simplify goona. Kanaafuu deebiin kenna maal ta'a isa kana ta'a jechaadha. Inni biraa immoo isa irra jiru kana inni irra jiru kun ammoo inni beeziin isaa x dha bakka sadaniitu jechaadha. Kanaafuu beeziin isaa hanga barbaade haa baay'atu garuu hundi isaaniitu wal fakkaataa taanaan maal goona beezii tokkuma fudhannee maal goona paawerii isaa hundi isaatu walitti idaanaa jechaadha. Kanaafuu 2 plus 3 plus 4 jennee hojjenna.
lama qofa miti amma akkuma argitan asitti sadii afuris yoo ta'e maal goona x tokkuma keessaa fudhatuudhaan hundi isaaniitu wal fakkaataa yoo ta'e beezii tokkuma keessaa fudhatuudhaan paaworii hundi isaatu walitti idaanaa jechaadha. Kanaaf maal ta'a x the power of inni kun yeroo wal idaanu meeqa ta'a 9 ta'a jechaadha. Kanaafuu x the power of 9 ta'a. Inni biraa immoo fakkeenyaaf x the power of 2 times x the power of minus 3 soo ta'e isa kana akkam gootanii tokkoffaa isa kana yoo barbaadan seera negatiivaa saniin paawuriin isaa negatiiv yoo ta'e hojjetu dandeetta yookiin ammoo maal gootanii seera ilaalli saniin kan walitti idaanu sanii fudhatuudhaan x the power of 2 plus maal goona minus 3 goona jechaadha. Akkuma jirutti barreessine akkuma argitan amsitti kun minus 3 ture inni kunis ni jira pilaasii waan goonuuf jidduu isaanii pilaas goonee akkuma jirutti barreessinaa jechaadha. Kana booda x the power of maal ta'a 2 minus 3 ta'a jechaadha. Inni kun plus times negatiifa maal jenne jirra negatiifa waan ta'uuf jechaadha. Kanaafuu x the power of minus 1 ta'a san booda 1 over x ta'a jechaadha. Yookiin ammoo maal gootanii isa kana jalqaba irratti x the power of 2 ture times jettaniini 1 over x the power of 3 jennee barreessinaa jechaadha. San booda inni kun kamiin baay'ata waaniidhaan baay'ata. Kanaafuu x square over times 1 jechuun x square waan ta'uuf jechaadha. San booda x the power of 3 goona. San booda immoo x the power of 2 minus 3 ta'a jechaadha. Isa kana yeroo dheeraa 2 times minus 3 yeroo goonu x the power of minus 1 deebi'a. X the power of minus 1 immoo kanaan wal qixa ta'a jechaadha. Kanaafuu karaa baay'eedhaan hojjetuu dandeettanii isin garuu wanti isinirraa eegamu seerota hunda isaatu maal godhuu qabdanii qabatuu qabdanii jechaadha. Inni itti aanu immoo f dha. F irra inni jiru kun ammoo maal jedha 81 the power of t times 9 the power of 2t jedha. Isa kanas maal goona simplify godhuu qabna jechaadha. Jalqaba irratti maal goona beezii wal fakkaataa godhuu qabna. Seerotni nuti ilaalle kam ture beezii wal fakkaataa yookiin ammoo paaworii wal fakkaataa isa jedhudha jechaadha. Kanaaf akkuma argitan amma paaworiin isaanii waliin fakkaatan beeziin isaaniitis waliin fakkaatan jechaadha isa kanarratti. Kanaaf maal godhuu qabna wal fakkeessuu qabna. Wal fakkeessuu qabna waan ta'eef yookiin beezii isaanii yookiin ammoo paaworii wal fakkeessuu qabna jechaadha. Kanaafuu maal goona 81 the power of t times 9 the power of 2t jedha. Isa kana keessatti beezii isaanii wal fakkeessuu dandeenya. Maaliif fakkeenyaaf inni kun 9 ture 81 ture 81 kan ammoo 9 the power of 2 yoo goone wal fakkaataa ta'a jechaadha. Wal fakkaataa ta'a maaliif 9 squarein 81 waan ta'eef 9 squareidhaan barreessuu dandeenya isa kana. Yookiin ammoo isa as jiru kana maal godhuu qabna 9 squarein 81 waan ta'eef haala sanii salphisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf waan amma isa kana maal godha 9 square times jechaan 2t ta'a times 9 the power of 2t. San booda akkuma argitan beeziin isaanii wal fakkaataadha. Kanaafuu 9 the power of maal godha 2t plus 2t godha jechaadha. San booda 9 the power of inni kun yeroo wal idaanu 4t ta'a jechaadha. Ammas garuu salphatu danda'a inni kun salphatu danda'a maaliif isa kana fakkeenyaaf 9 jechaan 3 squareidha waan ta'eef 3 squareidha yoo barreessinu maal ta'a bakka 9 3 square fayyadamna. San booda 4t waan jiruuf 4t goona jechaadha. San booda 3 the power of kana maal goona kanaan baay'isna. Kanaafuu 2 times 4t ta'a. Inni kun yeroo waliin baay'isnu maal ta'a 3 the power of 8t ta'a jechaadha. 3 the power of 8t jennee haala kanaan salphisuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo jiir isa jiru kana jiir inni jiru ammoo jiir inni jiru maaltu wal fakkaata paaworii isaaniitti wal fakkaataadha jechaadha. Paaworiin isaanii wal fakkaataa waan ta'eef ammoo maal goona ni didiriirsina. Fakkeenyaaf inni kun paaworiin kun lamaan tun sadiifis ni dhaabatte akkasuma eedhaafis ni dhaabatte jechaadha. Kanaafuu 3 square times a square inni gubbaa inni jalaa immoo 16 square ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo salphisnu haala kanaan 9a square over 256 ta'a jechaadha. Isa kana yeroo square goonu 256 waan ta'uuf kanaafuu bifa kanaan maal goona hojjenna jechaadha. Inni biraa immoo h irra jiru kana h irra inni jiru ammoo maaltu wal fakkaata akkuma argitan kunis paaworiin isaanii wal fakkaataadha jechaadha. Beeziin garuu garagara
kanaaf maal jenne hammattuu keessa kan jiru beezii waan ta'eef fakkeenyaaf inni kunis beeziidha kunis beeziidha jechaadha. Kanaafuu tuni lamaaniifuu ni dhaabbatti. Lama hundi isaaniitiifuu -5 dhaafis x dhaafis 3 dhaafis akkasuma immoo y dhaafis ni dhaabbatti jechaadha. Kanaaf maal goona hundi isaaniitiifuu kophaatti maal goona didiriirsuudhaan hojjanna yookiin ammoo karaa biraatiin isa as keessaa kan salphisuu qabna jalqaba irratti. Akkuma argitan inni kun beezii garagaratti fudhatuudhaan isa kanas beezii tokko godhee kanas beezii tokko godhee maal godhee hojjete jechaadha. Garuu ani maal godhaa asumatti salphisuudhaan hojjedhu. -5x times 3y the power of 2 jedha. Inni godhamu fakkeenyaaf akkuma argitan kanaaf kana waliin baay'isuu dandeenya. Yeroo waliin baay'isu maal ta'a? -5 times 3 minus 1 5 ta'a jechaadha. X fi y akkuma yeroo barreessine x y jennee sanboota paaworii isaanii maal goona akkuma yeroo barreessina jechaadha. Haala kanaan sanboota 15 paaworii isaa lama yeroo goonu maal ta'a? 225 ta'a jechaadha. 225 x maal goona iskuweerii goona x iskuweerii akkasuma y illee iskuweerii goona jechaadha. Inni biraa immoo neegatiiva tanas iskuweerii goona. Neegatiivni iskuweerii yeroo ta'u yookiin ammoo paaworiin isaa even yoo kan ta'u taate maal ta'a isin jedhe poozitiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu biraa baddee waan ta'eef poozitiivan barreessinu poozitiiva ta'uu isaa lakkoofsa kun haala kanaan ni beekna jechaadha. Kanaafuu 225 x square y square jennee haala kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Exersaayisii kana keessa hundi isaaniitu hojjannee jirra waan ta'eef akkuma hojjannetti maal gootanii hojjettan jechaadha. Keessa yoo isiniif hojjedhe fakkeenyaaf isa kan ilaallee jirra. Maal ta'a inni kun x the power of minus 1 ta'a jechaadha. Kan booda 1 over x ta'a. Kanas paaworiin isaanii maal goona? Okey, inni kun waliin fakkaatu. Kanaafuu garuu maal godhuu dandeenya? Fakkeenyaaf isa kana square yoo kan goonu taate kanachaan maal goona? 4y square times kan amma kan negatiiva sana yoo hojjenne 1 over 8y the power of maal ta'a 3 ta'a jechaadha. San booda inni kun fakkeenyaaf 4 innis square yeroo goonu maal taati 8 taati, y square goonu y square taati jechaadha over 8 cube inni kun 8 cube ta'a maaliif cube into waan jirtuuf jechaadha times y cube ta'a jechaadha. San booda maal goona 8 cube jecha amma inni 8 meeqatu jira? 8tu jira jechaan y square over 8 cube isa jedhu kana 8 times 8 jechuu dandeenya. San booda y cube jenna jechaadha. Kanas y kanas maal goona y lama barreessuu dandeenya y times y jechuu dandeenya. Inni jala ammoo y times y dha jechaadha. Kanaaf amma 8 tokko yoo balleessinu kan gubbaan bada kan jalaa lamatu hafa jechaadha. Kanaafuu gubbarra homaan wal nafne kanaafuu jalatti ammoo 8 times 8 dha. Kanachaan 8 square jechaadha. Inni biraa ammoo y keessa ammoo y kana yoo barreessinu haala kanaan barreessina, kan jalaa ammoo yoo barreessinu haala kanaan barreessina jechaadha. Maal goona y lamaan tanniin y lamaan jalaatiin ni balleessina. Kanaaf kan jalatti nuuf hafe y takka gubbaan garuu homaa nafne jechaadha. Kanaafuu haala kanaan gubbarra waan nafne jechaan waan itti hafa jechaadha. Kanaafuu 1 over 8 square y jechuu dandeenya yookiin ammoo 1 over 64 y jechuu dandeenya jechaadha. Bifa kanaan seerota apply godhuudha malee homaa waan nama dhibuun qabu. Kanas akkuma argitan paaworii beeziin isaanii wal fakkaataadha. 2 the power of t plus 3t plus 2t jettanii haala sanii simplify gootanii jechaadha. Kanneen keessaa fakkeenyaaf h yoo isiniif hojjedhe h maal goona jenne 1 over a y the power of 1 jechaadha. Waaniin ammoo isuma waan ta'uuf 1 over ay jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Akkuma argitan waan nama dhibu hin jiru. Kanaaf hundi isaaniitu maal gootanii seerota appilaa godhaa deemtan jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yeroo hojjettan tokkoffaa irratti maal gootanii 1 over jechuudhaan kan jalaa guutuu isaa maal gootanii 2 a the power of minus 3 times b square the whole to goona jechaadha. San booda akkuma argitan inni kun negative of biraa qaba waan ta'eef seerota jiran hundi isaas keessatti apply godhuudhaan maal goona hojjannaa jechaadha. Kanachaan 1 over
isa kana fakkeenyaaf lamaatan square yeroo goonu 4 ta'a. A tana minus 3 of bira qabdee lama yeroo baay'isnu a the power of minus 6 ta'a jechaadha. Minus 3 times 2 waan goonuuf jechaadha. San booda 2 times 2 yeroo goonu b the power of 4 ta'a. San booda ammoo maal goona? Inni kun akkuma argitan 4 akkuma jirtutti 4 jalumatti barreessina. b the power of 4 akkuma jirtu barreessina. Inni kun garuu negative waan qabuuf jala yoo jiraate gara gubbaatti deebifna jechaadha. Gubbaa yoo jiraate garuu gara jalaatti deebisna. Isa kana addaan baasuu qabdan. Kan nuti ilaalaa turre gubbaa jiraate negative yoo kan of biraa qabaate taate 1 over jennee gara jalaatti deebisaa turre. Garuu amma inni kun jala jiraa garuu poweriin isaa negative waan ta'eef gubbaatti deebi'aa jechaadha. Kanaafuu a the power of 6 jennee haala kanaan barreessinaa jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin inni kun maal jechaadha? Karaa biraatiin yoo barreessinu 1 over 4 a the power of minus 6 b the power of 4 jechaadha. Inni kun haala kamiin akkas ta'uu danda'a isa jedhu yoo ilaalle 1 over 4 inni kun maal jechaadha? 1 over a the power of 6 ta'a jechaadha. b the power of 4 kanaaf inni kun karaa biraatiin 1 over 4 times 1 4 ta'a times inni kun tokkoof jalaa qaba kunis tokkoof jalaa qaba jechaadha. Times b the power of 4 dha over jechuudhaan 1 times a the power of 6 times 1 jechaan a the power of 6 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun seera isinitti mul'iseen seera kam ilaalee turre a over b over c isa jedhuun jechaadha. Kanaaf inni kun a dha, inni kun ammoo b dha, inni kun c dha jechaadha. Isa kana malee isin jedhee a times c over b goona turre. Kanaaf inni kun 1 times c amma kaminni a the power of 6 dha. b ammoo 4 b the power of 4 dha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan solve godhuu dandeenya jechaadha. Bifa kanaan ilaaltanii kanaaf hundi isaaniitu ni hojjettan jechaadha. Waan nama dhibuun qabu. Wanti isin seeraan qabatu qabdan garuu seerota jiran hundi isaa qabatu qabdanii jechaadha. Inni biraa ammoo rational exponent dha. Rational exponent kun ammoo maal seetan poweriin keenya yookiin ammoo exponentiin yookaan rationalii ta'uu taate haala kamiin hojjennaadha. Kana dura garuu wanti isinitti himu qabu jira. Fakkeenyaaf raadikaala haala kana yoo barreessine inni kun 1 over 2 wajjin wal qixa ta'a. Haala kana yoo barreessine ammoo 1 over 3 wajjin wal qixa ta'a. 4 yoo ta'e fakkeenyaaf inni kun 1 over 4 wajjin wal qixa ta'a. Inni kun general rule dha qabatu qabdan jechaadha. Fakkeenyaaf inni yoo as jiraatti garuu 1 over inni wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Poweriin. Kanaaf inni kun ammoo asitti lama yeroo baay'ee garuu hin barreessinu waan ta'eef qullaa yoo kan dhiifnu taate lama jiraatu isaa beekuu qabdan jechaadha. Kanaafuu isa kana qabatu qabdan. Kan asii kana maal goona 1 over jennee kan as jiru kana jalatti barreessina jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf haala kana yoo barreessine inni kun a the power of maal jechaadha? Inni kun bifa poweriitti fudhan 1 over 2 dha wal qixa waan jenneef powerii goonee haala kanaan barreessina jechaadha. Bifa kana yoo barreessine ammoo as a yoon kan jiraatu taate a the power of 1 over 3 goona jechaadha. Inni biraa ammoo as n yoo jiraatte n yoo kan as jiraatu taate a the power of 1 over n goonee barreessina jechaadha. Isa kana yoo qabattan gara itti aanutti deemna jechaadha. Raashinaal inni jedhu kan maa wal qabatuuf. Fakkeenyaaf inni kun maal jennee barreessuu dandeenya? Radical 2a jennee barreessuu dandeenya. Isa kana ammoo radical 9 jennee barreessuu dandeenya jechaadha karaa biraatiin. Kanaaf seerota kanneen yoo kan qabattan taate fakkeenyaaf in general a the power of 1 over 2 is defined to be the positive square root of a jennee barreessine isa kana dubbisna. Also written as haala kanaan maal goona barreessuu dandeenya jechaadha. So inni kun kamii wal qixa? Isa kana wal qixa jechaadha. Kanaafuu isa kana qabatu qabdan seera tokko waan ta'eef. Of course a must be positive if inni kun 1 over 2 yoo kan ta'u taate jechaadha. Meaningful ta'uudhaaf yookiin ammoo hiika qabaatuudhaaf maal ta'uu qaba? In must be positive dha jechaadha. Positive ta'uu qaba. Maaliif fakkeenyaaf in kun fakkeenyaaf negative yoo fudhanne minus 2 the power of
1 over 2 yoo goone kana yookiin ammoo haala kanaan minus 2 si barreessine inni kun undefined dha. Undefined dha jechaadha. 1 over 2 dha waa wal qixa ta'eef inni kun maaliif seetan? Maaliif akkana ta'a inni kun raadikaala jala yookiin ammoo raadikaala jala maaltu galu negatiivni galuun qabu jechaadha. Negatiivni galuun qabu yoo maal ta'een alatti fakkeenyaaf inni as jiru kunniin bakka kana kan jiru yookiin ammoo sadii oodii sotaanii fakkeenyaaf haala kanaan sadii yoo barreessine asitti negatiif 2 yoo barreessine inni kun amma hiika qabaata rakkoon qabu. Garuu asitti inni kun 2 4 2 4 6 even isaan isin jedhataniin taanaan kan as galu positive ta'uu qaba yookiin ammoo 0 ta'uu qaba jechuudha. Negative ta'uu qabu. Garuu yoo haala kanaan kan jiraatu taate ammoo kan as jiran kunniin oodii yoo ta'an kan jechaan 3 5 7 9 isaan kan yoo ta'an maal ta'a negatiivni galuu danda'a positiivni galuu danda'a akkasuma immoo 0nis galuu danda'a jechuudha. Rakkina hin qabaatu. Kanaafuu positive kan ta'u taate inni kun 1 over 2 kun a the power of 1 over 2 kun hiika qabaata jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana yoo barreessinu amma maal jennee barreessuu dandeenya? Cube root of 8 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Inni kun garuu yeroo baafnu meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Maaliif 8 the power of 1 over 3 ta'a inni kuni 8 ammoo 2 the power of 3 dha wal qixa. Asiin ammoo maaltu jira? 1 over 3 tu jira. 3 kana yoo barreessinu kan nuuf hafe 2 the power of 1 dha kan jechaan 2 ta'a jechuudha. Definition yoo ilaalle if a is positive then a the power of 1 over n is defined to be positive number whose n's power is equal to a jedha. Kana jecha maayini n positive yoo ta'e 1 over n kun ammoo maayini positive ta'a jechuudha. Deebiin nuti arginu this number is called nth root of a jennee dubbisna and sometimes written as haala kanaan barreessina jechuudha. If n is negative inni kun isa jalqabaati. Inni lammaffaan ammoo n yoo maal ta'e n is even and a is negative. N even ta'e n ammoo negative yoo ta'e kana jechaan n tuni negative taate n as jirtuun ammoo yoo maal taate yoo negative taate even taate kana jechaan akkuma isinitti mul'isa jechaadha. 2 4 6 isaan jennuun sanniin cannot be defined dha. Cannot be defined undefined jennee dubbisna. Fakkeenyaaf kana jechaan maayini n negative jechaan minus 2 yoo fudhanne n ammoo maayini even yoo ta'e jechaadha. Even yoo ta'e jechaan 1 over bakka n kanatti 4 yoo barreessine fakkeenyaaf inni kun undefined ta'a jechaadha. Garuu bifa kana yeroo barreessinu haala kanaan ammattuu keessaa qabna because raising any number to an even power result in positive number jedha. If n is odd inni biraa ammoo n odd yoo ta'e and a is negative n tun odd taate n tun negative yoo taate can be defined. Kanarratti cannot be defined akkuma reefsinitti mul'isa jechaadha. Negative yoo ta'ee fi positive yoo ta'e maalirratti hundaa'uudhaan ilaalla. Defined ammoo undefined isa jedhu san power irratti hundaa'uudhaan ilaalla jechaadha. Poweriin sun 1 over jedhee odd yoo ta'ee fi even yoo ta'e ilaalla. Even yoo ta'e negative ta'uu hin qabu jechaadha n tun. Fakkeenyaaf a the power of 1 over 3 yoo jenne amma inni kun n waan barbaade ta'uu danda'a. Negative ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a akkasuma immoo positive ta'uu danda'a jechaadha. Maaliif isiin tun lakkoofsi jalatti barreessituun maal waan taateef odd waan taateef. Inni biraa immoo a the power of 1 over 2 yookiin ammoo 1 over 4 1 over 6 yoo jenne n tun amma maal ta'uu hin qabdu negative ta'uu hin qabdu garuu 0 fi positive ta'uu danda'a jechaadha. Seerota kana wal qabatee isa kana example kana yoo ilaalle express in the form of a the power of 1 over n isa jedhu kanaan maal godheedha express godhe akkasuma immoo solve godhe evaluate godheedha. Kanaafuu isa kana yoo barreessinu amma maal jenne kan jalaa akkuma jirutti barreessine power maal goona isiin tun amma akkuma argitan 4 waan ta'eef 1 over 4 goona jechaadha. Isa kana salphisuu dandeenya. Fakkeenyaaf 16 jechaan maayini to the power of 4 jechaadha. Alaan ammoo maaltu jira 1 over 4 tu jira jechaadha. 4 tana yoo balleessine haala kamii waliin badaa jedhu inni kun yoo isiniif hin galiin to the power of 4 times
1 over 4 jechaadha karaa biraatiin. Paawuriin lama waan ta'eef bifa kana waliin baay'isna waan ta'eef afur baay'isu 1 over 4 yommuu maal ta'a afuriin tun waaniin baay'atti kanaafuu 4 over 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu waanii ta'a jechaadha. Kanaaf to the power of 1 jecha 2 ta'a jechaadha. Inni biraa isa kana yoo ilaalle ammoo maal jenne 8 to the power of 1 over 3 jennee barreessina bifa kanaan jechaadha. 18 ammoo to the power of 3 jechaadha. Paawuriin ammoo maaltu jira 1 over 3 tu jira. Isiin tun tanaan baddi kanaaf deebiin lama ta'a jechaadha. Inni kun amma negatiiva waan ta'eef rakkoon qabaatu maaliif isiin tun 3 waan taateef oodii waan taateef deebiin keenya negatiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu negatiiv 2 ta'a jechaadha. 18 kiyoruuti jala yeroo baatu lama taati garuu negatiivni waan jirtuuf asiin negatiiva godhannaa jechaadha. Inni biraa ammoo isa kan yoo ilaallamu inni kun undefinedha. Maaliif inni jalaa kun maa inni positive garuu inni kun ammoo maa inni evenidha jechaadha. Evenii ta'ee haala kanaa raadikaala jala yoo kan jiraatu taate maaliin ta'u deebiin isaa deebiin hin jiraatu. Kanaafuu maal jenne undefined jennee ibsina jechaadha. Garuu fakkeenyaaf isoo akkana ta'e haala kanaan asitti lama ta'e inni biraa immoo -2 the power of 2 isoo jedhe amma inni kun -2 inni kun haala kanaan hammattuu qabaatee hammattuu kanarra garuu akkuma argitan asitti lamatu jira waan ta'eef inni kun garuu maa inni definedidha jecha undefined miti. Maaliif isiin tun amma yeroo lamaa tanaan baay'attu gara poozitiivaatti waan jijjiiramtuuf maaliif fakkeenyaaf raadikaala akkuma jirutti jira maayinasuu tana iskuweerii yeroo goonu maal ta'a 4 poozitiiva ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo maal ta'ee baha lama ta'ee baha waan ta'eef haala kanaan ni danda'ama. Hammattuu qabaatee paawuriin asiituun yoo maal taate even yoo taate jechaadha. Fakkeenyaaf garuu asoo akkana ta'e raadikaal asiin jiraate -2 hammattuu keessa jiraatte asiin 3 soo jenne yookiin ammoo oodii kamiyyuu haa ta'u oodii yoo barreessine inni kun ammas undefined jechaadha. Garuu asiin even yoo ta'e garuu maa inni definedidha jechaadha. Wantoota akkana kanneen maal godhuu qabdanii qabatuu qabdan jechaadha. Babal'isaa deemuu qabdan jechaan isoo akkana ta'e hoo isa jedhu keessattuu maatisii irratti wanti isinitti yoo jiraate seera wayii yoo argitan maal gootanii ruuliidhaan isinii kenname kana keessa karaa saniin yeroo kamiyyuu karaa saniin qofana dhufettaniin eegina maal godhuu qabdanii yaaduu qabdan bakka isin yeroo argitanitti maal gootanii seera san erga argitanii isoo akkana ta'e hoo akkam ta'a waan jedhu wayii bal'iftanii maal godhuu qabdanii yeroo barattanittis ta'e yeroo qo'attanittis maal godhuu qabdanii bal'isanii of gaafatuudhaan maal gootanii yoo isiniif hin galin ammoo deebitanii barsiisaa gaafatuudhaan seerota akkasiisaniin maal gootanii hubachuu qabdanii jechaadha. Yoo isin dhibe garuu wantoota isin rakkisu yookaan jiraatu taate na gaafatu dandeettan. Anas karaa teelegiraamaatiin Itiyoo Stuudant isa jedhu chaanaala mataa kiyyaa qaba waan ta'eef koomentii jala isiniif kaa'aa ture. Ammas koomentii jala isiniif kaa'aa isa san seenuudhaan chaanaala erga seentanii booda karaa ittiin na argattan achi jala isiniif kaa'ee ture yookiin ammoo liinkii keessa seenuudhaan maal gootanii liinkii san tuquudhaan erga seentanii booda kontaaktii isa jedhu jira yookiin ammoo karaa ittiin quunnamtan isa jedhu jira isa san tuquudhaan waan barbaaddan iskiriinshoot gootanii yookiin ammoo bifa teekstiitiin na gaafachuu dandeettanii isiniif deebisa. Kanaafuu bifa kanaan bal'isanii maal godhuu qabdanii laaluu qabdanii jechaadha seerota yeroo argitanitti. Exercise 3.4 inni kun maal godhaadha express in the form of a the power of 1 over n kanaan ibsaa akkasuma immoo evaluate godhaadha. Kana jechaan simplify godhu jechuudha. Isaan kanneen ilaalee turre kanneen lama isiniif hin hojjedhu kanas isiniif hin hojjedhu kan poozitiiva ilaalee turre garuu kan negatiiva kana haala kamiin kenna isa jedhus ilaalee turre garuu kanneen isiniif hojjedhume. Inni kun jalqaba maal goona -27 the power of inni kun 3 waan ta'eef 1 over 3 goona jechaadha. 1 over 3 goona isa kan ammoo bifa kana yoo barreessine yookiin ammoo simplify godhuu dandeenya yookiin ammoo haaluma kana dhiisuu dandeenya jechaadha. Rakkoon qabu waan ta'eef 27 jechaan 3 the power of 3 dha wal qixa. Garuu asiin negatiiva jira hammattuu keessa kaa'uu qabdanii san booda 1 over 3 jira 3 tana yoo balleessine -3 ta'a jechaadha. -3 ta'a isa kana yoo barreessine
bifa sanii yoo barreessine ammoo maal ta'a inni kun minus 1000 1 over 3 garuu negatiivni alaan jirtu waan ta'eef negatiiva tana alaan kaa'uu qabdanii jechaadha akkuma isin jirtutti. Negatiivni alaan jirtu sun akkuma jirtutti jechaadha. Kanaafuu negatiiva barreessinee maal goona? 1000 jechaan 10 the power of 3 dhaan wal qixa 10 the power of 3 dhaan asiin negatiivni waan jirtuuf negatiiva kennaa san booda 1 over 3 dha jechaadha. 3 tun 3 taanee baddii kan nuuf hafe amma inni minus times minus 10 dha jechaadha. Kanaafuu minus tun minus sanaan baddii maal ta'a? 10 ta'a jechaadha. Yookiin ammoo yeroo baay'istu positive waan taatuuf. Kanaafuu inni kun maal ta'e? Haala kanaan positive ta'ee bahaa jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin akkamitti ilaaluu dandeettanii negatiiv haaluma kanaan kaa'atuudhaan negatiiv alaan kaa'annee jirra. Inni kun yeroo bahu meeqa ta'ee baha? Minus 10 ta'ee baha. Kanaaf negatiivni asii waan jirtuuf ittiin baay'attee maal taati? Positive taate jechaadha. Tan alaan jirtu tana keessa galchuu hin qabdan yeroo hojjettanitti. Isa kanas bifuma saniin hojjanna garuu inni kun undefined dha. Maaliifi even dha kan jala jiru negative waan ta'eef f inni jiru undefined dha jechaadha. Inni biraa immoo the rational exponent is jedhu isuma amma ilaalaa turre kana if a the power of 1 over n is a real number then a the power of m over n equal to a the power of 1 over n times maal jechaadha inni kun isa kan adda baasaa jira. Kana jechaan a the power of m over n isa jedhu kana maal godhaa jira? A the power of m times 1 over n yoo godhame inni kun kan jalqabaatiin tokkuma ta'a jechaadha. Maaliifi 2 times 1 over 3 jechaa fi 2 over 3 jechaan tokkuma waan ta'eef kanaafuu bifa kanaan adda baasee kaa'aa jira jechaadha. Kanaaf inni kun amma maal ta'e isa kana bifa paawuriitiin barreessuu dandeenya jechaadha. Maaliifi 1 over n waan ta'eef maal goona n's asitti n barreessuudhaan is the power of m goona jechaadha. M jirtuun akkuma jirtutti barreessina jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin inni kun ammoo akkamiin barraa? Haala kanaan n asitti barreessine a asitti barreessuudhaan paawurii guutuu isaa m as kaa'uu dandeenya jechaadha. Kunniin lamaan tokkuma garaagarummaa qabu. Kanaaf bifa saniin isa kan yoo barreessinu that is the nth root of a raised to m's power jennee dubbisuu dandeenya jechaadha. We can also define a negative rational exponent if negative yoo ta'e ammoo haala kamiin barreessina? Fakkeenyaaf a the power of minus m over n isa jedhu kana bifa kamiin barreessina? Jalqaba irratti maal jennee negative yoo qabaate 1 over jennee a the power of m over n goone barreessina jechaadha. Isa kan ammoo maal jenna? 1 over a the power of m times 1 over n jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu isa kana simplify yoo goonu haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. N garuu different from 0 ta'uu qabdi jechaadha. Notiin tun maal jetti? The law of exponents discussed earlier for integer exponents hold true for rational exponents. Kana jechaan inni seerota integeriidhaaf exponent yeroo integerii ta'e ilaalaa ture sun hundi isaaniitu rationaliidhaafis maal ta'a? Hold ta'a jechuudha. Yookiin ammoo rational exponentiidhaafis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Evaluate the following dha. Isa kana evaluate godhedha. Fakkeenyaaf isa kana yeroo hojjennu maal goona? Haala kamiin evaluate godhuu dandeenya? Isiin tun fooriin tun bifa lamaatiin barreessuu dandeenya yookiin ammoo 2 the power of jennee barreessuu dandeenya jechuudha. 16 2 the power of jennee barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni kun yeroo barreessinu afuriin kun 2 the power of 2 dha. Kanaafuu 2 the power of 2 the power of 1 over 3 waan qabuuf 1 over 3 barreessina jechuudha. Times 16 ammoo 2 the power of 4 dha. 2 the power of 4 the power of 1 over 3 dha jechuudha. Sanbooda maal goone isa kana kun kophaa isaatti maal ta'a? 2 the power of 2 over 3 ta'a jechuudha. Isa kana yeroo waliin baay'isnu 2 over 3 waan ta'uuf kun yeroo waliin baay'isnu 4 over 3 dha. Kanaafuu amminni kun seera kamiin nuuf deebi'ee jira? Exponent beeziin isaanii wal fakkaataa ta'anii exponentiin yeroo garagara ta'etti isa jedhu sana walitti ida'aa turre. Kanaafuu maal goona? Beezii tokko fudhatuudhaan paawarii isaanii walitti ida'anaa jechaadha. Yeroo walitti ida'anii hojjennu
afur ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan raashinaali ta'eef qofa osoo hin taane seerri jalqaba ture sun maal ta'uu qaba? Hooldi ta'uu qaba jechaadha. Isa kanaafis fakkeenyaaf isa kana yeroo hojjennu maal ta'a inni kun 3 the power of inni kun hundaafuu ni dhaabbatti waan ta'eef 3 square yeroo goonu 9 ta'a. Isa kanas square yeroo goonu kanachaan m the power of 1 over 2 times 2 jechaadha. 2 alaa tana jechaadha. Waliin baddi waan ta'eef m ta'a jechaadha inni kun. Sanboota afurii kanas square yeroo goonu 16 ta'a. Kun as times jira. Isa kana yeroo square goonu n the power of 3 over 2 times 2 maal ta'a? 3 ta'a jechaadha. 3 ta'a sanboota 16 fi 16 fi 9 maal goona waliin baay'isna jechaadha. Sanboota kan hafe lamaan isaanii akkuma jirutti kennaa jechaadha. Sanboota 9 baay'isuu 16 meeqa ta'a? 244 ta'a. M fi n akkuma jiru barreessina jechaadha. M n square. Bifa kanaan n cube. N cube waan taateef n cube goone bifa kanaan maal godhuu dandeenya? Simplify goone hojjetuu dandeenya jechaadha. 244 m n cube jennee haala kana hojjetuu dandeenya. Kanaafuu seerri jalqaba ture rational number'iidhaafis yookiin ammoo rational exponent'iidhaafis ni ta'a jechaadha. Radical notation is an alternative way of writing an expression with rational exponent jedha. Ilaala ture kana jechaadha. Rational notation kana bifa kamiin barreessuu jechaadha. Expressions with rational exponent bifa rational exponent jiruun barreessuu jechuudha inni kun. Radical notation inni jennu. N root isa jedhu yoo ilaalle garuu if a the power of 1 over n is real number in the m an integer m ammoo integer yoo ta'e jechaadha. Isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Akkuma reefsineetti mul'ise a the power of m times 1 over n jechuu dandeenya jechaadha. M over n isa jedhu kan 1 over n garuu 1 over n bifa raadikaalaatiin barreessuu dandeetti. Haala kana jechaadha n goonii barreessuu dandeenya. Isa kana guutuu isaa immoo akka beezitti fudhatuudhaan a the power of m jennee haala kanaan raadikaala jala kaa'uudhaan yookiin ammoo gubbarra baasuudhaan raadikaala kanachaan haala kanaan a asitti barreessine the whole m illee jechuu dandeenya jechaadha. Tokkuma ta'a isaan lamaan kunniin tokkisniin jedhee jira. Bifa saniin barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf isaan kanneen fakkeenyaaf bifa sanii yoo barreessine inni kun akkam ta'uu danda'a? Raadikaal 3 inni kun afur ammoo 2 squareedha waan ta'eef 2 square isa jedhu kana karaa biraatiin maal jechuu dandeenya? Bifa kanaan evaluate godhuu dandeenya. Maalitti jijjiiruudhaan bifa kanaa yookaan barreessinu jedhu taate jechaadha. Garuu bifa amma hojjenne sanii yookaan deemnu taate maal godhuu dandeenya? Bifa kanaan tokko haala kanaan barreessuu dandeenya. Inni lammaffaan ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? Haala kanaan lamas jala galchuudhaan the whole 2 yoo jennee barreessines tokko ta'a jechaadha. Isa kana garuu haala kanaan barreessuu waan jedhuuf maal goona? Simplify goone haala kanaatti jijjiiruu dandeenya jechaadha. Isaan kanneen ni hojjettanii. Inni biraa immoo irrational exponentidha. Irrational exponent inni jennuun exponentiin kunniin irrational number yoo ta'anidha jechaadha. Poweriin kun jechaadha akkuma argitan paayidha. Inni kunniin hundi isaaniitu irrational exponentidha jechaadha. Isaan kanneen ammoo haala kamiin solve godhuu dandeenya? Kanneen using calculator. Calculator fayyadamuudhaan malee haala kanaan beekuu hin dandeenyu deebii isaa. Kanaafuu calculator yeroo hojjennu inni kun maal ta'a? Calculatorratti yoo galchine deebiin kenna haala kanaan nuuf kennamuu danda'a jechaadha. It is not possible to calculate. Isa kana calculate godhuun hin danda'amudha. Maaliif radical 2 tuni kanaan wal qixa. Powerii kanaan baay'isuu jechaan ammoo hin danda'amu because inni kun akkuma argitan has infinite decimals. Dot jechaa deemuuf infinite decimal qabaachudha. But one can approximate the value of isa kana maal godhuu danda'a? Approximate godhuudhaan hojjetuu danda'a jechaadha. To approximate isa kana approximate godhuudhaan maaliif approximate godhaa jira? Inni kun waan itti fufuuf maal godhuu hin dandeenyu? Exact value argachuu dandeenyu jechaadha. Exact value argachuu waan dandeenyeef maal goona? Estimate goonee kaa'uu dandeenya jechaadha. Maaliif inni kun fakkeenyaaf 3 the power of 1 3dha. 3 the power of 1 4 ammoo yeroo hojjennu meeqa ta'a? Haala kanaan isa kana ta'a jechaadha.
to 8 decimal places dha kanachaan isa kana gara 8 decimal places yookaan hojjannu taate jechaadha. Kanachaan 1.4 ture 1.4 ture isa kana garuu yeroo deebiidhaan kana yeroo hojjannutti inni kunis lakkoofsa baay'ee qabaachaadha. Kanaafuu gara 8 decimal places yeroo hojjannu haala kana ta'a jechaadha. Kun maaliif akkana godhaa jirra? Maaliif akkana godhaa jirra isinitti fakkaate? 3 the power of 1.41421 jechaa deema waan ta'eef 3 the power of 1 jalqaba isa kana hojjannee jechaadha. San booda 3 the power of 1.4 hojjannee jechaadha. 1.4 jedhee waan itti fufaa deemuuf. San booda inni kun kanaafuu maal ta'uu qaba? 3 the power of 1.4 1 jedha. Inni kun kana ta'e akkasumatti lakkoofsa kanii itti fufaa deemna jechaadha. Hanga eessaatti deemnee 3 the power of 1.4142135 haga bakka kanatti jechaadha. Yeroo deemnu amma deebiin keenya maal ta'e isa kana ta'e jechaadha. Kanneen hundi isaanii ta'uun maal goona? As we can see from the above list the value of to the power of 1 is one ta'in kun siree jechuu barbaadeeti. Siree hojjetaa irra waan ta'eef 3 the power of 1 3 the power of 1.4 3 the power of 1.41 3 the power of 1.414 jecha haala kana yeroo hojjannu are approaching to some number jedha. Gara lakkoofsa wayiitti approach ta'aa jira. Inni kuni maal goona gara approximate godhuudhaan hojjannaa jecha isa kana. For example the first 6 decimal for the value isa kanaaf jechaadha. Kanneen lamaaniif are the same jedha. Maaltu the first 6 decimaliin lakkoofsa lamaan kanniiniif isa kana jechaadha. Kanaafuu tokkuma jechaadha lamaaniif. By continue approximating isa kana approximate godhuudhaan yeroo deemnu above we can say inni kun gara kamitti approximate godhuu dandeenya? Gara natti approximate godhuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan approximate godhuudhaan malee deebii exact argachuu hin dandeenyu jechaadha. In general, if we define a the power of x and b is an irrational number, then a the power of b is a real number that a the power of x approaches when x gets closer and closer to b. Kana jamaini a the power of b lakkoofsa jedhamu lakkoofsa real number a the power of x kun yeroo gara miti approach ta'aa deemu x kun gara b tti approach yeroo godhaa deemnu b irrational number dha jennee jirra. Gara sitti yeroo approach ta'aa deemu kan arganudha jechaadha. The above statement inni kun jechaadha a the power of x is defined not only for integer and rational exponent but also for irrational exponent. Seeruun asiin dura ilaalaa turre sunniin hundi isaanii maal jenne integeriidhaaf kan ta'an sunniin rationaliidhaafis ni ta'an jennee turre ammas irrationaliidhaafis ni ta'an jechaadha. The law of exponent is discussed earlier for integer and rational exponent continue to hold for irrational number jedha. Kanaafuu isa kana jechaadha. Inni kun inni jalqabaa kun kan ibsaa jira. Haala kanaan amma fakkeenyaaf simplify each of the following jedha. Kan simplify godhuudhaaf maal jenne beeziin isaanii wal fakkaataadha. Kanaaf exponentii walitti idaanaa jecha 3 keessaa fudhannee radical 2 plus radical 2 maal ta'a 3 the power of 2 radical 2 ta'a jechaadha. 3 the power of 2 tun ammoo 9 waan taateef sanboodha radical lama bira kaa'uudhaan haala kanaan simplify godhaa hojjenna jechaadha. Isaan kanneen simplify godhu waan jedhuuf bifa saniin simplify gootanii hojjettanii. Kanaaf viidiyoon keenya inni har'a isa kana fakkaata. Paartii itti aanu ammoo logarithmic function isa jedhu waliin jalqabna. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.